Nalle budaya dan lebuuf jamoo bada adda baasee hin beeku safara sana hin beeku waan ta'eef. Dan waatis deengadde yeroo natti himtu an Finfinnee jiraadhee isiniif burraayyuutti kiraayii manaa kaffalaan ture. Hamma har'aattis kaffalaan jira. Atis iddoo kan biraa deemtus. Dhaabbanni koo fiilmiin kaameraan soraan yeroo short komeedii fiilmiilee gaggabaaboo hojjetu. Soraan hamma har'aatti artii keessatti sochii inni godheef soraan kaameraadhaaf laayitiidhaaf meeshaa sagaleedhaaf buumiidhaaf birrii inni kaffale meeqadha? Danuu nagama danuu dhaggeeffachaa neetworkiin isaa diimaa ibsee jira garuu danuu networking qabeeni jira diimaa agarsiisaa jira networking isaa taap godhaa please hanga dandeessanii isa bira rakkoon danuu amma nu dhaggeeffachaa jirta na rakkisaara networkiitu amma baay'ee kutaa ture garuu sagalee kumsaa. Okay. Ayyaammarra irratti fadhiibu dhaggeeffadhu bira deebiif. Soraan yeroo lubbuudhaan jirutti wabii fi ragaansi caalu hin jiru. Buraayyuutti mana ani Finfinnee taa'e anis buraayyuu maaliif akka hin gadhiise sirriitti beektaati ni maddu'an sooshaal miidiyaa irratti eegalee buraayyuu maaliif akka hin gadhiise beekta. Buraayyuu ani gadhiisee birrii kiraayii manaa achitti kaffalaa soraan aartii koomeedii fiilmii adda addaa jalqabee hamma har'aatti soraan waraabbii fiilmiidhaaf meeshaa sagaleedhaaf laayitiidhaaf buumii zuumarii kaameraa maarka foorii lamaan sanaaf hamma har'aatti birrii inni kaffale meeqadhaa birriin jira? Isa dhugaa dubbachuuf anis dhufeen wajjin hojjechaa ture. Mana obboleessa keenya lattiyyuu ijoollee baay'ee jira jechuudha mana kee. Kan garuu kiraayee kaffaltee bakka lamatti akkas hojjechiiftus dhugaataa dubbannaa. Waan biraafu nama kaameraa lama nutti kireesse miti nama saawundii tokko nutti kireesse hin fakkaatu. Nutti kireessuun nuti kireellee hin fayyadamne jechuudha. Guyyaa tokko dawwalee eessa keessan akkasidhaa kaameraan eessa jiraa maal jedheellee hin beeku osuma dhuguma akka garaa keenya fudhannee deemna garuu iddootti waraabuudhaaf iddootti nu rakkisu haala namoota sun dhorkaa irraan kanaaf waa'ee kaameraa waa'ee maalii maal guyyaa tokko dhugaa rabbiin nu gaafateellee hin beeku gaafachuu mitiiti kaameraan mana jiraa maal jedhamu guyyaa tokko dawwalee isaa gaafatu nagarreen waan an uffata isaa uffadhe guyyaa lama uffadhee ittiin hojjechaa guyyaa yeroo lama marsaa lama uffadhee ittiin hojjedha jechuudha uffata kan kumsaa akka mana keenyaatti keessa deemne jechuudha. Soraan jaakettii gurraacha inni uffatee kootii inni gurraachi inni uffatee sooshaal miidiyaa irra deemu kana yoodha. Nan beeka dhugaa rabbii mana keessan akka mana keenya sana akkuma kan keenyaatti fayyadamaa ture. Maammee maaliifin kana sii kaasee beektaa? Hamma har'aatti dubbadheen beeku beektaan. Hamma har'aatti maddeen beeku. Danuunis soraanis hundi isaanii hamma har'aatti birrii 100 tuun kaffaliin kaameraa meeshaa maarka foorii lama kunoo gaboonsaan jira gatiisaa beeka. Birrii 1 tuun kaffaliin amma lubbuun jirutti kiraayii manaa tuun kaffaliin isame namni Oromoon lubbuudhaan ituu jiru inni mannu beektaa maal godha aartii jechuun of kennuudha. Kennuu ala of kennuu gaafata. Sigalee. Mucaa kana yeroo inni lubbuudhaan jirus deeggarreerra achirraan sii jalqaba. Ijoolleen biyyaa waliin iyyafattanii waliin deeggartanii isa jedheefin siin jedhe. Kaameraa tokkoonsaa guyyaatti birrii 5,500 kireeffama tokkoonsaa. Lamaansaa gaafa ga'u dhiifama yaada kee akka namoonni gara faallaatti lubanneef waan tokkoon jedhaaf dhiifama nama miidiyaa kanatti jarjara beektee waan tokkoon isaatti jedhetti deebi'u. Obboleewwan kiyya amma inni asirratti jechuu kan barbaadee fi laayifii yookaan hariiroo isaan qaban asirratti paablikii irratti dubbachuu barbaade osoo hin taane gaafa jirtan waliif yaadda waliif cinqamtan waan jettanii fi
Ani obboleessa kootiif akka ilma Oromoo tokkootti waan gama kootiin gochuu danda'u waan hin qaburraati akkana ture jedhee akkasii hubachuu dandeessaniif asirratti yaada kana isiniif ibsaara. Malee paablikii irratti kana dubbachuu inni nama isin gorsu malee nama isinirraa gorsa barbaadu hin beektu nama kana jechuudha akkasitti. Danuunis jira beektaa. Amma mucaan kun dhufee gara danuutti siin deebi'aa lidataatti gaaf tokko dhufee na arge kumsaa akkasidha hojjechuu nan barbaada. Nama na gargaaru garuu hin qabu. Hin beeku nan lafattis argee hin beeku. Waa tokko irratti argee hin beeku. Dhufee firoodhuma wajjin hojii hojjenna bakka maaloo jennaan as galagalee obboleessi koo maaloo bakka anuma wajjin haa hojjetu komeedii tokko hojjennee yuutuubii irratti gadhiisnaa jedhanii achumaan isaan achi jiraatu ani iddoo kan biraan jiraadha. Gaaf tokko milishaatu qabee jedha. Milishaan qabee isin egaa mala kaameeraa qabattee Oromiyaa keessa deemuun baay'ee ulfaataadha baay'ee. Baay'ee ulfaataadha waraabbiif manaa ba'uun dhiphina isaa rabbi akkasitti hin fidiin. Gaaficha maal godhee naa bilbile obboleessi koo 4 ta'anii hidhamanii danuu beekuu dandeessa. 4 ta'anii hidhamanii galagalee naa bilbilanii har'a qabamuu keenyadhaa jedhan. Qabamuu keenyadhaa jennaan maal taataniin jedheen. Keessattuu soraadhaanii si beekaa. Waan hin tattaanii hojjeta taanaan of eeggadhu jedheema darbe. Sa'aatii 3-4 hidhamanii ka'anii of buruma tursuudha. Poolisootaan akkas tursaniidhuma hin gadhiisanii soraan kanumaan gadhiiseetu jamootti galee jedhan. Ani jamoo galee wajjin akka inni jiraatu danuutu amma dubbate. Sii galeera. Soraan ergasii immoo guyyaa tokko giddu gala aadaa Oromootti immoo fagoo tokko fiigaa dhufe. Kan soraa dhageessee dhuftee naan jedhe. Maal ta'e soraaniin jedheen. Soraaniin boqotee naan jedhe. Soraa moo hin jedheen neen obboleessa koof gaafan bilbiluu bilbilli isaa biizii jedha. Ammas istuudiyoo dhiiseen beekaan iddoon hojii dhufe dhiiseen fiigaan konkolaataa nam fiigee miti Paawuloosiin gaafa geenyu hiriyaan koo tokko jira dooktarri tokko. An beektaa nama akkas nama du'ee maal nan sodaadha beektaa akkas ilaaluu dhaga'u nan sodaadha. Gaafa naqu ijoolleen bo'aa jiru. Hiriyaan koo dooktaradha wajjin deemnee Paawuloos keessa galee obboleessa koo nan arge. Dhaabatee bo'aa maal ta'e akkasidha. I think danuun achi jirta yeroo nufi. Danuun iyyuu achi jira na dursee achi ga'eera. Naannaa sa'aatii 5 walakkaadha. Amanuu hin dandeenye. Feesbuukii irratti ba'een uummannis dhufee akka gaafatuuf Feesbuukii irratti hin poost godhe. Kun yoomiga sa'aatii 5 walakkaa. Mucaan Latii Caalii jedhamus jira. Achi siqee gaafa ilaalu Efreem Hambisaa lalisaa mitikkuu ijoollee sin sooshaal miidiyaa irratti beektan ijoolleen kitaaba barreessan ijoolleen muuziqaa qaban nan arge. Amanuuf baay'ee natti ulfaate. Feesbuukii korratti hospitaala Paawuloositti koottaa kan jedhudha. Warri ammas amanuuf hin ulfaataa maaliif akka inni du'e hin beekamu. Hiriyoota isaatti siqeen gaafadhe ufaa wajjin jiraata mucaan kun jedheen gaafadhe. Jennaan obboleettii isaa wajjin jiraataa jedhan obboleettii qaba moo hin jedhee gaafadhe. Obboleettii qabaa jedhan. Maal ta'e du'e? Shaaworii keessatti kufe. Shaaworii keessatti kan kufu dargaggeessa jaarsa waggaa 70 seete shaaworii keessatti hin kufee kan jettee dubbattudha gurbicha ija keessan ilaalee beektaa. Eessa jiraattatiin jedheen jamoo jedhe. Eeyyoodhas maqaan keen jedheen Iyyoob naan jedhe. Okay akkasii Latiin jedheen. Amma mucaan kun boqoteera. As kan jirtan hundi keessan iddoo kana hin deeminaa. Maaliif akka inni du'e maalsaa qorannoon itti hafuuf. At least saanduqa maal garuu qarshiin nu barbaachisa miti. Baay'een keenya immoo akkaawuntii Feesbuukii qabna malee qarshii hin qabnu. Mucaan bal'aa jedhamu tokko qarshii sassaabuuf kanaan noon jedheen isan beeku waan ta'eef. Ilaameen jedheen amma gadhanni kooyyuu na hollachaa jira. Efreem jedheen Efreem Hambisaadhaan ati galmeessi. Lalisaa mitikkoo wajjin 2 ta'aati maqaa galmeessaa qarshii fudhaa. Jedhee gaafa nachi siqu inni kun obboleessa isaatiin naan jedhan. Eenyu? Haadha dhumti isaa hangafti isaa obboleessadhaa jedhan. Okay. At least namni abbummaadhaan waan ta'e gaafatee qorachuu danda'u namni tokko jira mitiire namni guddaan tokko.
Isanan argee maqaa sin gaafanne maalin jenne hundi keenya hin boonyaa. Amma samanuuf hin ulfaata. Sooraan maaliif akka inni du'e beekamaa miti. Kanaaf Phaawulositti akkasitti kottaa. Maaliif diippilii baastee dubbachuu hin dandeessu? Namoonni hundumtuu waanta itti fakkaate hundumtuu nama baay'eetu waan baay'ee jedhame baay'isee. Waan baay'eetu odeeffame achitti. Waa'ee tiraafikiin konkolaataatu akkas godhe jedhamee dhufee maal jedhamee nama baay'ee dubbata. Garuu nama odeeffame namatu akkas jedhu malee abbaa jedhe sanan argattu maamme. Achi booda maal goone? Obboleessi isaa gurbaan tokko jira, mootii kan jedhamu jira. Saanduqa reeffaa isatu bite, kiisii isaa keessaa baasee bite baay'isee. Haqee fidee dhufee obboleessaa waamameetu dhufee reeffaa ilaaluu jedhame. Maaliif reeffa namni kan biraa ilaaluu hin danda'u? Namni kan biraa ormicha eeggachuu hin danda'u. Obboleessi isaa sun immoo wajjin mucaa mootii jedhamu sanaa wajjin seenan. Nuti qaama bakkeedha abaaboo bituu, waraqaa barreessisuu, maalirra feesbuukiidhaan nama waamu kanarratti baay'ee biizii ta'aniiru. Yeroo reeffi ba'uuf jedhu gurbicha gara keessaatti waamanii yeroo inni ilaale nan beeka. Achi booda deemanii uummanni eessatti nu eege? Dirree iddoo Gafarsaa jedhamu naannaa Gafarsaa bishaanichaa as garanatti nu eege. Sooraan achitti gaggeessaan godhame. Gaggeessaan godhame booda gara manaatti hin deebi'e. Namoota meeqa akka inni qabu? Naannaa sana eenyu wajjin ture? Galgala sana wajjin ture? Eessas jiraata? Irra deebi'ee gaafachuun jalqabe. Laayivii feesbuukiidhaan galee miiraan ittiin dubbadde argiteetta. Kun